Akkam jirtu maatii yuutuubii keenyaa kan taatan hundumtinuu bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu jedha. Egaa ani Dooktar Waaqumaan jedhama. Kanaan dura yeroo dheeraadhiif koorsiiwwan adda addaa irratti barnoota namoota afaan Ingiliffaa fi afaan Oromoo dhaga'uu danda'an barattoota keenyaatiif barnoota adda addaa kennaa turuun koo ni yaadatama. Kanaaf guyyaa har'aa immoo kutaa sadaffaa istaataa sooftiweerii keessaati jechuudha. Kutaa sadaffaa isiniif qabadheen dhufeen jira. Kutaan sadaffaa inni har'aa kun immoo isa piraaktikaalii ilaalluudha jechuudha. Piraaktikaalii akkamittiin istaataa fayyadamnee daataa keenya akkamitti gahuu dandeenya kan jedhudha. Yeroo darbee yoo yaadattu ta'eetii fi daataa yookiin immoo istaataan introodaakshinii keessatti ilaalleerra. Introodaakshinii keessatti istaataan humna akkamii akka inni qabu, maaliif akka inni fayyadu, akkamittiin akka fayyadamnu ilaallee ture. Tiyoorii isaatii hanga ammaatti kan nuti ilaalle jechaadha. Har'a immoo tiyoorii isaa otoo hin taane piraaktikaalii ilaalla waan ta'eetiif barattoota koos kan taatan barattoota iddoo biraa yuunivarsiitii adda addaa akka biyyattii keessatti jirtan hundumaatiifis baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Har'uma gara yuutuubii kanaatti kan dhuftan yuutuubii keenya kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii yoo taatan yeroo hundumaa koorsiiwwan kennaman adda addaa keessumaa egzaamii irratti kan isinii dhufuu danda'an maayikiroo ikoonomiksiitu. Microeconomics 1, development economics, akkasumas immoo international economics fi kan kana hafan illee gosoota economicsii waan irratti dhufu exaamii irratti dhufuus danda'an. Exaamii qofaas otoo hin taane hojii hojjettan keessatti illee barumsa barattan keessatti illee kan isin gargaaru hamma danda'ame afaan dhaga'uu dandeessan hundumaatiin isinii ibsuutiif ani duubatti hin jedhu. Kanaaf egaa warri haaraan har'uma gara yuutuubii kanaatti dhuftan sabiskiraayib gootanii maatii akka taataniin jedha. Warri immoo miseensa taatan immoo isin immoo maatiidha waan taataniitiif laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isin gaafadha. Yoo laayikiin baay'ate, sheerii yoo baay'ate, komentiin adda addaa yoo baay'ate, nu illee eessa akka jiru nutti hima of ilaalee keenya isin waan taataniitiif. Kanaaf barattootas warri taatan, barsiisotas warri taatan, barattoota PhDs, Maastersiis akkasumas immoo BA digirii warri baratan hundumtinuu komentii yoo laattan gaaffii adda addaa yoo gaafattan illee deebii isinii kennuu danda'a. Anillee bakka hin jirutti wanti hojjetamu kun hammam akka nama jajjabeessu illee fiidbaakii isinaaf kennitaniitiin jajjabaachuu dandeenya, itti fufuu dandeenya. Kanaaf galatoomaa isiniin jecha amma kallattiidhaan garuma barnoota keenyaatti deemna jechuudha. Gara barnoota keenyaatti yeroo deemnu egaa istaataa sintaaksiin maal fakkaataadha? Common istaataa sintax. Syntax jechuun maal jechuudha? What is stata syntax? In short, we can define stata syntax as a grammar of stata software. Inni walumaa galatti syntax yoo jennu giraamerii isaati. Giraameriin Ingiliffaa keessatti maal seera afaaniiti miti seera isaa eeggatee yoo paraagiraafii barreessina yoo taane senteensii develop goona yoo ta'e seera isaa eeggachuudha qaba. Soofteeriin kunis akkasuma giraamerii qaba. Giraameriin isaan ittiin ibsamu sintaaks jedhama. Sintaaksiin akkuma yeroo darbe ilaallee istaataan wiindoon isaa 4 jenneera. Wiindoon 4 kun maali yoo jenne yeroo darbe yoo tarii yaadattu ta'e yookiin har'uma kan dhuftan illee haaraadhaan nageenya ta'uu danda'a. Kutaa isa darbe irra deebitanii ilaaluu dandeessu waan darbe kilaasii nuti baranne jechaadha. Kanaaf wiindoon istaataa 4 qaba jenneera. Vaaraabil wiindoon jira. Komaandi wiindoon jira. Komaandi wiindoo jechuun iddoo itti nuti sintaaksii kana barreessinee komaandii yookiin immoo ajaja laannuuf jechuudha. Ajaja sirrii yoo sooftiweerii kanaaf laanne deebii sirrii nuuf kenna. Yoo dogoggorre garuu nuun dabarsu nuus hin deebisu deebiis nuuf kenna. Hin hafa jechuudha akkasumatti. Kanaaf sintaaksii yookiin immoo istaataa giraameraan jedhameef iyyuu kanaaf. Vaaraabil wiindoon immoo vaaraabiloonni keenya kan nuti Excelirraas fiduu dandeenya, sooftiweerii adda addaarraas fiduu dandeenya, harkaanis gahuu dandeenya. Isaan kun hundumtinuu kan isaan karaa harka mirgaa yeroo kompiitara keenya ilaallu karaa harka mirgaa vaaraabiloonni adda addaa barraa'anii jiran kun vaaraabil wiindoo jedhameetu waamamaa. Kana irra deebi'ee isin barsiisuuf miti. Rizaalt wiindoo jechuun immoo waan nuti gashine komaandii nuti laanne sana bu'aansaa yoo sirriidha ta'e halluu vaaraabiloota yookiis komaandii sana gurraachuma nuuf fida. Yoo dogoggora qabatan garuu error jedheetu nuuf fida. Karaa harka bitaatiin ilaallaa jechuudha. Harka bitaa gara oliitiin ilaallaa jechuudha. Inni kan biraan immoo rizaalt wiindoo kan jedhamu immoo review windoon isa namatti ni jira. Result windoon immoo gabatee isa nuti gashine sana bu'aasaa bifa gabateetiin nuuf fiduu danda'a.
bifa teebilii gabatee jechuun teebilii jechuudha. Bifa giraafiitiin nuu fiduu danda'a. Isaan kana warri fidan kun hundumtinuu riizaalt wiindoo jedhamanii jiru. Kana hundumaa kan nuti ittiin argannu ajajnee istaataan keenya istaataa sintaaksii jedhameetu waamama jechuudha. Stata is both command and menu driven no yoo barbaanne karaa commandii kana ajajuu dandeenya yoo karaa barbaanne immoo karaa menuu dhaqnee ajajnee sintaaksii kana baasu karaa lama argachuu dandeenya jechaadha. Commandiin iffiin jira, iniin jira, if and iniin jira. Isa kan akkamitti akkanne waan jennu. Example, summarize SUM age if age greater or equal to 50. Amma kana practically meeshaan agarsiisame. Dursin amma istaataan keenya banameera. Fakkeenyaan baneen kaa'eeran asiiti. Yoo hin banamne ta'e immoo garuu isin immoo yoo hin banamne ta'e sooftiweerii kana iddoo fooldarii keewwattan irraatii bantaniitu sooftiweerii kana banattu akka kanatti isinii fida jechuudha. Yeroo akka kanatti fiduu maaltu argama? Amma asiitiin ilaalame dhiifama. Kan nuti ilaallu kunuuti as faayilii keessa galla. Yeroo darbe isin ilaashisiin ture yoo tarii yaadattu ta'ee fi warri har'a dhuftan immoo har'uma asirraatii maal akka inni ta'e ilaalla. Faayilii keessa galla. Amma menuu baar jedhameetu waamaman kun jechaadha. Kanaaf amma menuun kuni menuu kana keessa gaggallu faayilii keessa dhaqna. Achi keessa maal filanna? Impoortii ishee jettu kana. Impoortii keessaa eessa dhaqna? Excel spreadsheet. Kanaaf amma Excelii keessaan qabaanii baaraabilii jechaadha. Excelii keessaa waan hin qabuu fi kallattiidhaan Exceliin dhaqaa. Kilik hoggaan godhu biroozii kana argitu asirratti biroozii kana banna jechuudha. Biroozii kana yeroo bannu asiitii amma istaataa sooftiweerii keessatti fooldeeriidhaan amma Exceliidhaan bifa adda addaatiin daataa qabas keessaati amma. Choice strategy jedhudha, food security jedhu, Heekman two step jedhu jira, income from PowerPoint jedhu jira. Isaan kun hundumtuu Exceliidhaan ta'anii bifa Exceliitiin waan ta'anii jiranii fi anamma yeroo fi isin barsiisuudhaaf loojit ishee jettu kana filadha. Kunis daataadha. Exceliitiin daa kilii opening jedha. Opening gan jedhu akka kanaatti fida. Yeroo akka kanaatti fidu filannoo addanaatii maal godhu? Import first row as a variable lan jedhu jira. Import all data as a string. Filannoo kana lamaan nuu fideera. Import all data as a string yoo jenne asirratti kilik yoo goone kunoota asirratti amma kilik goone yoo goone vaaraabiloota jiru hundumasaa akka stringiitti yookiis immoo akka jechaatti nuu fida malee akka lakkoofsaatti nuu fidu jechuudha. A, B, C, D jedhee maqaa vaaraabiloota keenyaa nuu fida. Kanaaf inni immoo adda nuun ba'u jechuudha. Kanaaf isa dhiibneetu import first row as variable name hoggaa inni immoo isarratti kilik goone. Erga kilik goone okay jenna. Okay hoggaa jennu maal nuu fida? Kunooti amma vaaraabiloota nuu fida. Amma diira mannan isiniin jedhe egaa as window istaataa window kanarratti gosa meeqa argaa jirra amma? Gosa 4 argaa jirra. Inni kuni asiin result window jedhameetu waamama. Review window not result. This is review window jedhameetu waamama. Inni kun immoo inni gabateen bal'aan jiru kun immoo halluu adda addaa halluun samaayaawwiin jira, bifa samiyan qabu jira, gurraacha kan qabu jira. Iddoo tokko tokkotti immoo magariisas kan qabu jiraachuu danda'a sooftiweeriin jechaadha. Akkaataa nuti itti filannedha. Kanaaf amma window iddoo jedhu kana preference as keessaa baafnee kalarii kana jijjiiruu ni dandeenya. Garuu ammaaf jijjiiramuu baates windoon keenya kana amma kun result window jedhama. Variable window immoo isa kana, command window keenya immoo isa kana jechuudha. Kanaaf amma maal goona jechuudha. Asirratti amma dirama amma variable keenya asirraa kan nuti stam education member equal total livestock if gender equal to 0 dha. Double equality dha kun. Amma kanaaf maal goona agar istaataatti yoo gara finnu SUM jechuun summarize jechuudha. Kana bifa lamaan ibsuu dandeenya. Summarize jennee qubee guutuutiinis barreessuu dandeenya. Qubeewwan warra jalqabaa sadii yoo barreeffannes isuma nuu fida jechaadha. Qubeewwan jalqabaa sadan kana yeroo baay'ee yoo nuti barreessinu akka guutuu summarize jennee guutuu barreessineetti hubata istaataa waan ta'eef SUM kun sum jennee isa booda age jenna. Age jennee isa booda if jennee age in jenneetu amma meeqaatti 15 abtu saraziin kun jechuudha. Amma asirratti yoo argitu ta'e asirratti amma summary education member total livestock variable baay'ee filate. Amma nuti variableota kana hundumaa yoo keenya waan gochuu dandeenya. Garuu summarize age if age in 15 up to 13
Isheen saraziin kun hanga jechuu agarsiisti waan ta'eef okay yoo jenne eenyu nuu fida? Samaraayizii eejjii qofaa nuu fida. Eejjii umuriin isaanii waggaa 15tii kaasee hanga waggaa 30tti warra jiran hundumaa nuu fida. Observationii nama meeqa qabna? Nama 16 qabna jechuudha. Miiniinsaa namni avreejiin umurii waggaa 15 hanga 30tti jiranii waggaa 36 tuqaa 125dha. Standard deviationii qaba. Minimumii qaba. Maximum. Minimumiin waggaa 21, maximumii immoo waggaa 62 jechuudha. Kanaaf akka kanaatti nuu kaa'uu danda'a jechuudha. Minimum and maximum nuu kaa'uu danda'a. Kabiraan yookiin immoo akkuma diirama keenya kana summarize SUM jennee age jenna. Education, dependent ratio, variabiloota kana hundumaa sadan tokko hanga iddir isa jedhu irratti jenne if age jenne in 20 hanga 40tti yoo jenne innuu fida lakunootama. Inni kun amma umuriin isaanii 20 hanga 40tti kan jiran umuriin amma maksimumiin jiru waggaa 21 hanga 62tti hanga maksimumiin isaa 62dha. Garuu kan inni nuu kenne immoo nuti daataa funaanne kun garuu umuriin isaanii waggaa 15 inni ammaa kun waggaa 20 hanga 40tti kan jiranidha. In jenna waan ta'eef in jechuun iskee yookiin hanga isa jedhu nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf daataa keenya keessatti umuriin isaanii waggaa 20 hanga 40tti kan jiran vaaraabiloota kanaatiif eejjiin maal akka fakkaate edukeeshiniin fakkeenyaaf waggaa 21 observationiin keenya waggaa 21 hanga 40tti kan jiran barnoonni isaanii dependent ratio warri qaban 21 kaasee hanga 40tti meeqa akka jiru እንደገና non farm activity'n 21 kaasee hanga 40tti kan jiran maal akka fakkaatan access to credit'n waggaa 21 hanga 40tti kan jiran hin jirani zeeroodha maddanaatii hin qabu jedha. Maaliif warra kreditiin argannedha. 00 liqiin arganne isaan kun amma jechuudha. Membership of iddiriin immoo waggaa 21 kaasee hanga 40tti kan jiran kunooti asii kaaseera jechuudha. 0.66 kaasee inni kan jiran isa kana jechuudha. 0.66. እንደገና kan 20 hanga 40tti immoo kreditii kan argate immoo hin jiru bakka liqiin arganne daataan sana gidduutti jiru jechuudha. Daataan tokko kanaa kaasee hanga kanaatti nama meeqatu jira jennee description isaa yookiin descriptive daataa keenya argachuu yoo barbaanne bifa kanaatiin kaa'uu ni dandeenya. Iffiin akkasittiin fayyadamne jechuudha. Iffii yeroo baay'ee kanaaf inni kun asirratti PowerPoint keenya irratti kan nuti ilaallu kun isa kana jechuudha. In summarize age if age greater or equal to 50 kan jedhudha. Double equality'dhaan yeroo keenyu qabna. Double equality'n kan nuti keenyu kunooti. List livestock amma list yoo jechuu barbaanne fakkeenyaaf jechuudha. List if age waasirraati list if livestock amma fakkeenyaaf livestock qabna jenna. Livestock warri qaban categorize'dhaan yoo kaa'uu barbaanne list age if gender ammasiiti gender kan jedhu jira natti fakkaata. Variabilii kana keessa amma hin jiru categorically. Dependent ratio'nis categorically miti. WLP kan jettu kun immoo double equally goone 0 yoo jenne amma list ammasii dogoggora uumeera argitanii amma asirraati diimaa nu agarsiise jechuudha. Maaliif variabiloonni kun yoo rakkina qabaatan yookiin hanqina yoo qabaatan list fakkeenyaaf list age if WLF amma nuti iddoo dogoggora keenyaa ilaala deemna jechuudha. WLF double is equal to 0 binneen አሁን ትክክለኛ ነው። ማሊፊ ኤሰ ዶጎጎሬ ሃይ ኢላላ አማ ሊስቲ ነው ጎዲ ጀነ ሊስት yogagoon list inni jalqabaan dogoggora fide list if age if si lama fayyadamne garuu list age if si tokko qofaadha kan fayyadamuu qabnu jechuudha. Waan kana gooneef dogoggora nuu fide jechaadha.
Ammas list age if jennee access to credit is equal to double jennee 0 yoo jenne kunoota amma if access to credit is equal to 0 dhe amma 0 hin jiru jechuudha. Amma is equal to 1 yoo jenne immoo kunooti list age if access to active labor force dha. Maaliif 1 fi 0 dhaan miti kan inni taa'e kun jechuudha. Kan biraan iddir haa jennu. Iddiriin amma kaataagorikaaliidha. Kana waan ta'eef iddir jennee yoo keenye list kunoota asirraati. List age if iddir double equal is equal to 0 yoo jenne nuu fida kunoota. Amma warra iddirii membershipii iddir is equal to 0 jechuun membership of iddirii warra hin taane jechuudha. Kanaaf amma listii nuu godhii warra iddirii membershipii hin taane yoo jenne umurii isaaniitiin umuriin tokko 36, 19, 54, 25 asii gadi umurii sana nuu zarazzareera. Ani membership of iddirii kan hin taane jechaadha. Meeqa irratti inni asiin lakkoofsi asiin jirummoo bukkee kanaan kan jirummoo 5, 6, 9, 14, 17 inni jedhamu kun immoo kan inni agarsiisu toora isaan irratti argaman jechaadha. Kolomanii isaan irratti argaman 5ffaa irratti, 6ffaa irratti, 9ffaa, 10ffaa, 17ffaa irratti kan argaman 5ffaa irratti kan argamu umuriin isaa 36. 6ffaa irratti kan argamu umuriin isaa 19. 9ffaatti kan argamu umuriin isaa 54. 10ffaa irratti kan argamu 25. Akkasitti toora yookiis kolominii isaa fi umurii wal faana liistii godhee nuu kaasaa jechuudha. Daataa jiru keenya isaatiin inni dhuma 383 irra namni jiru umuriin isaa 33 kan nuti gashine keessaati jechaadha. Kanaaf akka kanaatti liistii goonee istaataa komaandiillee fayyadamnee gashuun hin dandeenya jechuudha. Kun akkasitti yeroo hubatamu. Inni kan biraan summarize education suma nama if gender is equal to 0 amma diirama gashineerra yoo daataa keessan keessa jiraate summarize education membership equal total livestock if gender equal to double equalidha is equal to 0 yoo jenne umuriin isaanii genderiin 0 kan ta'e genderii yoo meeliidha ta'e meelii warra ta'an hundumaa summarize godhii vaariyaabilii kanaatiif jennee itti himuu keenyadha jechuudha. Yeroo sana nuu kaa'uu danda'a jechuudha. Kan biraan opereetarii adda addaa yoo fayyadamuu barbaanne simbolii jechaadha. Amma simboliin isheen kun negeeshiniin kun noot jechuudha. Is not. Dabiliin kun equal jechuudha. Inni kun immoo not equal. This kuni mallattoo kana argitu natti fakkaatu. Inde equalii kan aga not equal jechuudha. Greater or equal. Less or equal. Isheen kun immoo mallattoo endeedha beektu duriyyuu. Kana jechuun immoo or jechuudha. Mallattoo kana fayyadamne istaataa komaandii keessatti waan barbaanne ajajuu akka nuti dandeenyu beekuudha qabna jechuudha. Isa kanadha. Kan biraan arithmetic operation immoo ida'uu hir'isuu kan jedhamanidha. Isaan immoo arithmetic operation herreega keessatti ida'uun kana fakkaata. Hir'isuun kana, baay'isuun kana, asteriksii kana yoo fayyadamne malee baay'isuu hin dandeenyu. Kun immoo diirama hiruu inni jedhamu kun immoo ishee kana fayyadamna. Isheen kun immoo mataan ishee paaworii agarsiistu jechuudha. Kanaaf yoo istaataa keenya keessatti waa'een hir'isuu, ida'uu, baay'isuu, hiruu akkasumas immoo paaworii yoo fayyadamuu barbaanne mallattoolee kana fayyadamna. Mallattoolee 5 kana fayyadamneetu istaataa keessatti ajajuu ni dandeenya kan jedhudha. List komaandiin ammasin agarsiiseen ture. List iffi in jechuun kanaa hanga kanaatti jechuu agarsiisa. Iffi jechuun immoo fakkeenyaaf listii keessatti suman ammasin agarsiise waan ta'eef list in 1 up to 10. Amma list in asitti amma isheen kun list in 1 up to 10. Fakkeenyaaf amma age amma list in list fakkeesha ishee makana sinan agarsiisa. Istaataa irratti jechaadha. List komaandii keessatti jechaadha. Age in 1 up to 10 yoo jenne agein jira waan ta'eef kun odama. Argitanii list age in 1 up to 10. Kanaaf amma agein keenya kun asii gadi 56, 55, 25, 28, 36 jedhee asii gad deema. Inni kun immoo lakkoofsi 1, 2, 3, 4 ni jedhamu kun immoo
tartiiba isaan irratti argamanidha jechaadha. Kolomanii isaan irratti argame tokkoffaa irratti nama 56 inni lammaffaa irratti galmaa'e 55 sadaffaa irratti 25 arfaffaa irratti 28 shanaffaa irratti 36 ja'affaa irratti akkasii tokko hanga kudhanitti liistii nu godhe waan ta'eef jenneef akkasitti illee cheek gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf komaandii liistii iiniin kun liistii eeji'iin 38 up to 40 amma fakkeenyaaf asirratti kaa'eera. Akkas goonee agarsiisullee dandeenya jechuudha yoo daataa keenya gashanne. Iiniin kun kanaaf liist the entire data yoo jenne immoo hunduma isaa liistii nu godhe nama tokko kaasee amma saampilii keenya hunduma isaa gadi nu jira. List income household in 1 up to 50 amma kun list income variable keenya income jedhamte household income kana tokko hanga 50tti nu ibsi yoo jenne list selected variables 1 through 50 akka kanaatti list ini fayyadamuu dandeenya. If immoo akkuma nama diinamasitti agarsiisedha. If age greater than this one yoo jenne nu kaa'uu danda'a. Isa kanaatiif summarize age if gender equal to 0 yoo jenne. Summarize gender household income equal to yookiin immoo gender is equal to 1 yoo jenne 1if kaataagorii nuti ilaanne qabna 0f immoo kaataagorii ilaanne qabna damee variabiliidha waan ta'eef kaa'uu dandeenya. Yookiin immoo summarize age if age greater or equal to 30 yoo jenne kaa'uu dandeenya. Fakkeenya amma asirratti sum jenneetu age jenne if age greater or equal to 35 yoo jenne kunoota akkasitti nu kaa'achuudha. Summarize age if age greater or equal to 35 yoo jenne umuriin isaanii 35 isaa ol kan ta'an summarize nu godha. Summarize jechuun immoo average isaaniiti. Average isaanii namoonni umuriin isaanii 35 isaa ol ta'an umuriin miiniin isaa 42 jechuudha. Walitti ida'ame miinii hunduma isaanii kan namoota umuriin isaanii waggaa 35 ol ta'e ida'amanii baay'ina nama sanaaf hiramee umurichi 42.2 isa jedhu kana nuuf fida. Observation keenya immoo namoonni umuriin isaanii 35 isaa ol ta'e namoota 183 ta'uu isaati. Daataan keenya otoo ta'e fakkeenyaaf amma SUM summarize jennee akkasumatti internet jettanii kana nuuf fida. Kanaan inni fidu observation keenya data yookiin sampling keenya 383 ta'uu isaati. Sampling keenya 383 yoo ta'e kana keessaa umuriin isaanii 35 isaa ol kan ta'e nama 183. Warri hafan 200 umuriin isaanii 35 gadi jechuudha. Kan inni nu agarsiisu jecha. Kana yeroo baay'ee summarize እንደገና summarize if han fayyadamnu in han nuti fayyadamnu maal gochuu fi descriptive keessatti jira. Descriptive analyze gochuu yoo barbaanne if yookiis in fayyadamne if jechuun akkuma inni summarize age if gender is equal to 0 yoo jenne umurii warra 0 koodiin isaanii 0 warra ta'aniif 0 nan dhiiraati yoo ta'e fakkeenyaaf han dhiirotaa duwwaa age summarize naa godhi yoo jenne keenya summarize nu gochuu danda'a jechaadha. Kanaaf amma staataan windoon 4 erga jenne kunoota asirraa kuni resultii toon taane review window jedhamanni kun. Asii amma dogoggora hojjenne list if age if m jenneen keenya kun dogoggora waan ta'eef mallattoo diimaa nuu kenne. Halluu diimaa kana nuuf kenne. Kun immoo result window jedhama. Inni kun immoo variable window jedhama. Amma immoo iddoon kun itti iddoon nuti staataa keenya ajajnu immoo maal jedhama inni command window jedhama jechuudha. Kanaaf egaa barattoonni yookiin immoo maatiin amma kana nu hordoftan kun hundumtinuu obsaan hanga dhumaatti akkasiin na dhaggeeffattan nan amanaa. Baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa. Gara fuulduraatti jechaadha. Amma torbee isa dhufutti immoo buy kan jettu jirti. Buy vars command. Amma if fi in fayyadamneerra. If fi in hiika akkamii akka isheen qabdu staataa keessatti beekna. Buy ka jechuun immoo hiika maalii qabaa isa jedhu immoo torbee dhufu ilaallaa. Hanga dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaan isiniin jedhaa. Torbee dhufutti sagantaa mata duree buy ishee jettu buy variable command ishee jettu kan akkamittiin buy immoo fayyadamnee maal akka ibsu akkamitti dandeenyu immoo torbee dhufu bal'inaan ilaallaa. Guddaa galatoomaa ammallee irra deebi'ee warra har'uma gara YouTube kanaatti dhuftan
subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan deeggarsa keessan akka nuu cimsitan nuyis immoo kana ilaallee jajjabaannee isiniin qabna, isiniin jajjabeessuu fi isiniin baasuu fi barnoota irratti barattoonni keenya cimoo ta'anii riisarcheroota yookiis qorattoota ta'anii akka isaan ba'aniif tattaaffii nuti goonuu kana waan ta'eetii fi isin qorattoota yookiin saayintistootaatii boruuti waan taataniitii fi keessumaa barattoonni sadarkaa adda addaa irra jirtan BA san barattan, maastersii kan barattan, PhD kan barattan, istaataan kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf afaan Oromootiin akka inni qophaa'u kan inni godheyyuu kanaaf baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa. Gara fuulduraatti laayik gochuu, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan akka qabsiistanillee adaraa isinitti kennamedha. Nunis adaraa keenya qabannee torbee dhufu daataa yookiis immoo mata duree kanaatiin akka dhufnuutiif ija nagaa walitti nu haa fiduu. Baay nagaan naaf turaan isiniin jedha.